artiin Oromoo faarfannaa fuudhamee gara sirbaatti jirame hin guddatu. Qabsaa'uu yoo barbaadde faarfannaadhaan qabsoofta osoo hin taane yeedaloo fi walaloo mataa keeti. Rakkoon isinii faarfannaa fi sirba wal keessa maktan sun maalime? Amanaan qabdaaga utaalee yeroon bitee ka'u otoo sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u seetu naaf diddiibee miidhamaaf dheedaa marrummaan koo kanaaf rophee boo'ee. Shalom nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessa miti an nagaa dhasanii jechuu yaaladha eegaa dhiifama yeroo baay'ee deddeebi'ee viidiyoo yaalan ture garuu sababni isaa ifa gahaa keessan jiru jechuudha kilaasikoo keessa waan hin jiruu fi ifti gahaan hin jiru maal isinitti jechuu barbaade jechuudha har'a ergaa ariifachisaa tokko isiniif qabadhee dhufee dhiyaadhee jira jechuudha ergaa ani isiniif qabadhee dhiyaadhe kun immoo maali yoo jettan jechuudha waliin ilaalla jechuudha innis immoo waan fokkisaaf cigaa isaa yeroo ammaa kana taateewwan biyya keenya keessatti ta'aa jiran jechuudha. Maal yoo jettan immoo jechuudha fakkeenyaaf dursa osoo gara isaatti hin darbiin gara viidiyoo isaatti osoo hin darbiin dhalli namaa tokko hin dhalata. Dhalatee booddee karoora mataasaa mul'ata mataasaa qaba. Eenyu dhalli namaa tokko ani saaraan dhaladhee karoora mataa kiyya mul'ata mataa kiyya nan qaba. Namni kamiyyuu kamidha. Akkasuma jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha an mul'ata ofii koo yookiis karoora ofii koo baafadhee ittiin jiraadhu yoo ta'e karoora namaattiin namni yoo makiinaa bite namni yoo gamoo jaare gamoon ijaara makiinaan bita yoo ta'e kun mul'ata mataa koo osoo hin taane koopiraayitii jechuudha yookiin immoo koopiraayitii irra darbeeyyuu jechuudha kan namaatiin adeemu jechuudha garuu inni na dura jiru sun gaafa utubaan fakkeenya utubaan karoora na duraa jiru sun yookiis immoo gaafa socho'e yookiis immoo gaafa kufe anis wajjin kufuun koo yoo ni boolli anis wajjin boollisuun koo waan hin oollee jechuudha. Shuur kanadha. Maali viidiyoon kee har'a immoo yoo jennaan jettan jechuudha. Viidiyoon har'a isiniif waraabe kun jechuudha maal isinitti fakkaate yeroo darbe jechuudha waan darbe kaasuu hin taane yeroo darbe faarfannaan altaayichi galataa oolmaa irraanfatamuu miti gooftaa koo kanatti naaf oolte kan jedhu hatamee akka gara sirbaatti jijjiirame beektu ani amantii namaan tuqu garuu nama amantii koo tuqe tasan dhiisuun. Faarfannaan qulqulluun dhala namaa osoo hin taane waaqayyoodha. Oolmaa yookiis immoo nuuf hin oolle qeerroon jechuu miti. Garuu wanti nuuf hubatamuu qabu isa waaqayyoof faarfatame akkamitti fuunee gara sirbaatti jira. Har'a immoo Faarfannaa Alemuu mokonnon yeedaloosaa, muuziqaasaa, walaloosaa fuudhamee gara sirbaatti jijjiiramee jira. Kun maal jechuudha? Amantii fi amantii walitti buusuu yoo ta'e malee kun gonkumaa isin hin baasu. Innis immoo jecha gooftaan olleen eegari baanaa akkamittiin olmanii gattaana kan jiru fuudhamee gara waboodhaaf sirbamuutti ta'a jira. Eenyu kan kana isinii eerumu eenyu kan kana isinitti dubbatumoo jechuu dandeessu. Ba'ee lafa jira abbaan orijinaal lafa jira. Walaloo barreessuu hin dandeessan haa ta'u amantaa walitti buusuuf deemtu ta'u shirraan keessa nuuf hin galle. Koopiraayitii maaliif sin barbaachise? Maaliif isa waaqayyoodhaaf ta'u akkamitti fuutanii namaaf gootu sun? Akkamitti fuutanii jijjiiruu dandeessun? Anis nan jaalladha akkuma keessan waboo sin jaallattan anis nan jaalladha anuu intala wabooti yoo barbaaddan jechuudha. Anuu intala shaneeti yoo barbaaddan. Jalqabarratti mucaa waaqayyooti. Ittaanee garuu namani naaf halmalammii koof jedhu waboodha. Kanas gurratti naa qabadhaa. Garuu maaliif faarfannaan fuudhamee sirbaatti jijjiiramaa jira? Sababni isaa maalidha? Sababni isaa maalidha? Iddoo waaqayyo jedhu fuudhamee qeerroo ta'e. Faarfannaan orijinaalii garuu jirti lafa. Kanaan duras orijinaal sana kan fuudhee akka kadirii faarfannaa altaayichiin hatee namoonni baay'ee irra garratti ba'aniiru. Haa ta'u malee amma garuu Faarfannaan Alemuu mokonnon hatamee gara sirbaatti jijjiiramaa viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Barreeffama kanas naaf ilaalaa jechuudha. Warra dubbisuu hin dandeenyeef isiniif nan dubbisa barruu kana jechuudha. Barruun kun fuul barruu Asaffaa Wajjiraarra jira jechuudha. Sana malees immoo miidiyaa hawaasaa irratti jechuudha. Guyyaa har'aa kana yoo toora Facebook deemtan namni kam irratti haasa'aa jira jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha
barruu kana yoon sirrii dubbisu gurbaan tokko ammoo Faarfannaa Alemuu akkuma jirutti hate. Kan inni hate immoo walaloo, yeedaloo fi muuziqaadha. Waboo fi akkamitti faarfannaan hatama? Kun gaaffii nama kamiiti? Waboo hin jaallanna, hin kabanya, dhugumaanis immoo qabsaa'aadha. Dhugumaanis immoo jechuudha nama jabaadha. Garuu akkamitti isa Waaqayyoo ta'u fuuneen namatti gochuu dandeenya? Kun gaaffii nama kamiyyuu ta'uu qaba jechuudha. Orijinaallee qopheessuun dadhabamee kadrisoo akkasuma faarfannaa altaayichi waboof hate'u. Viidiyoo kanaan dura hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Oolmaa irraanfatamu miti gooftaa koo kanatti naaf oolti jettee altaayichi galata farfatte inni garuu galata irraanfatamu miti qeerroo koo jedhee waaqa keessee nama ol kaasa jechuudha. Kun gati nama hundumaadha. Yeroo darbee isa kadir faarfannaa altaayichi hatee Habtaamutu nuuf qoode. Habtaamu lammoo arsistii beekamaa jechuudha. Gurbaa isa Faarfannaa Alemuu hate kanammoo Kadir Daawitee Mokonnantu nuuf qoodeedha. Barruun kun arsoota keenya artii Oromoo guddisaa jiru. Dhuguma guddisaa Oromoo xiqqeessaa jiru artii. Kun gaaffii nama kamiyyuu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf faarfannaa kanas sirba sanas isin banee sannaqqifachisa. Kan faarfannaa kana hatee Nimoonaa Gabbisaa Abdiin Himurroo isayyuu mata duree jechuudha. Bakka akka entertainment irratti gadhiifamee jira jechuudha. Sa'aatii 18 fixeera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Bara fokkataa jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Kun waan qaanfachiisaa fi saalfachiisaadha jechuudha. Faarfannaa sana guutummaa isaa dhaggeeffadhaati, sirba sana dhaggeeffadhaa murteessa. Kun waan cigaa isaa biyya keenya keessatti ta'iiwwan ta'aa jiru jechuudha. Bara artistoonni jechuudha kophiidhaan deeman keessa jirra jechuudha. Keessa darbineewu jechuudha. Kun garuu waan cigaa isaa dhufaa jiru jechuudha. Kun amantiif amantii walitti buusa yoo ta'e furmaatan ta'u. Kanaafiyyuu osoo dhiistanii isiniif gaariidha. Amanamna qabdaaba utaalee yeroon bitee ka'u utuu sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u situ naaf dhidhiibee miidhamaaf dheedaa marrummaan koo kanaaf rophee boo'ee